Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoonni Alex Tuubii hundumti keessan akkam jirtu. Saayitii kana odeeffannoowwan gurguddoo kiristaana wajjin wal qabatan isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Hamma dhumaatti na hordofaa. Jalqaba irratti odeewwan ijoo. Chaayinaan dhorkaa amantii kiristaanaa irratti gaggeessite. Faarfataa Biqilaa Kabbadee ganama kana ergaa guddaa dubbate. Kallattiimaan gara oduu bal'inaatti isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya oduu dursaa chaanalii kanaaf haaraa warri taatan barsiisa odeeffannoo kiristaanaa fi faarsaa garaagaraa akka dafee isin bira ga'uuf yuutuubii kana sabiskiraayib godhadhaatii hordofaa isiniin jedha. Amma gara qophii qabannee dhufneetan isin dabarsa. Biyyi Chaayinaa yeroo ammaa kana dhorkaa amantii kiristaanaa irratti taasiftee maqaa Yesuus jedhu biyya ishee keessatti akka hin dhahamnee fi miidiyaa hawaasaa irratti akka haqamu ibsa baastee jirti. Kanaafuu nama waa'ee Yesuus Kiristoos miidiyaa hawaasaa irratti qoodee miidiyaa hawaasaa irraa akka uggurtu beeksiftee jirti. Kanarraa ka'uudhaan suuraa Yesuus Kiristoos namootni fayyadaman ariifatanii akka suuraa pirezidaantii koominizimii biyya sanaa bakka buusan ajaja baastee jirti. Chaayinaa keessaa amantoonni hin jiranii? Waldaan hoo akkamitti wangeela lallabu? Kun gaaffiiwwan ijoo gurguddaa yeroo ammaa kana gaaffii namatti uumaa jiranidha. Chaayinaa keessaa hordoftoonni amantaa Pirotestaantii baay'inni isaanii miliyoona 93 hanga miliyoona 115 ta'antu jira. Kanneen keessaa miliyoona 30 mana waaqeffannaa deemee waaqeffata. Kana jechuun miliyoona 30tu aktiif ta'ee mana waaqeffannaatti deddeebiitu waaqeffata. Chaayinaa keessatti waggoota dheeraadhaaf amantiin kiristaanaa gaazexaa, magaazinii, televezyiinii fi raadiyoo irratti darbuun hin danda'amu ture. Yeroo ammaa kana garuu guddina teekinooloojii irraa kan ka'e miidiyaa hawaasaa irratti karaa weebsaayitii garaagaraa barreeffamus weebsaayitoonni amantii kiristaanaa haasawan baay'een cufamaa jiru. Maaliif cufaman kan jedhuu fi sababoota gurguddoo yeroo itti aanu isiniif qabadheen dhufaa. Hamma sanatti Alex Tuubii sabiskiraayib godhaatii nu eegaa. Egaa amantoota akka amantootaatti ergaa guddaa nuti dabarsinu egaa amantoota biyya sana keessa jiraataniif amantoota biyya Chaayinaa keessa jiraatan kanaa fi waaqayyoon haa kadhannuun dhaamsa keenyadha. Gara odeeffannoo lammeeffaatti gaafa dabarru faarfataa Biqilaa Kabbadee ganama kana fuula feesbuukii isaa irratti ergaa guddaa dubbatee ture. Innis akkas jedha: barbaaduu fi barbaadamuu. Barbaaduun akkuma maqaa isaa hojii guddaa gatii nama baasisudha. Namni waa barbaaduudhaaf gaafa ba'u kophee cimaa, uffata roobaa fi qorra ittisu, mi'a waraanaa fi kan kana fakkaatan hedduu of duukaa hir'isee ba'a. Namni waa barbaaduudhaaf gaafa bahu lubbuu isaallee dhabuu ni danda'a. Yesuus Kiristoos waaqarraa kan gara biyya lafaatti gadi bu'ee lubbuu barbaaduuf, lubbuu barbaacha kana dhufee argachuudhaaf wareegama lubbuu kaffale. Lubbuudhaan lubbuu bite. Bartoonni isaas hamma handaara lafaatti deemaa gaafa jedhaman hojii lubbuu barbaaduuttidha kan isaan bobbaafaman. Kanaaf kaan dhagaadhaan reebamanii, zayitii danfa keessa buufamanii, bineensaan nyaatamanii, fayyaatti awwaalamanii aarsaa ta'an. Barbaaduun dirqama baachuudha. Barbaadamuun immoo carroomuudha. Yesuus dirqama keenya baatee jennaan nuti immoo warra carrooman taane barbaacha isaatiin barbaadamne. Ameen. Egaa nutis barbaacha barbaadamne kanaan warra badan barbaaduun ergama keenya akka ta'e haa beeknu. Yesuus hin dhufa. Eebbifama. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanalii kana waan dhaggeeffataniif eebbifama jechaa yeroon kun ulfaataa waan ta'eef waaqayyoon haa kadhannu isiniin jechaa yuutuubii kanaaf haaraa warri taatan sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa. Eebbifama. Sagantaa biraa qabannee hanga deebinutti turte eebbifamaa qabaadhaa. Gooftaan isin eebbisu.